magaalaa Minnesota seenee jira jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kutaa lammaffaa waliin jennee saniin walitti deebinee jirra. Haalli simannaa obbo Jawaar Mohammadiif hawaasni Oromoodhaa godhaa jiru akkuma argaa jirtan eerpoortii keessatti argamnaa yeroo ammaa kana isa simachuudhaaf gara isaatti deemuutti jirra jechuudha. Gammachuun hawaasaa waan fakkaatu uummanni keessa guuteetiin imalaa jira jechuudha. Gara isaatti deemaa jiranii eerpoortiin hedduu biizii ta'ee jira jechuudha. Minisootaan goota isaanii simachuudhaaf qophii ajaa'ibaatti jiranii eerpoortiin yookiin buufanni xayyaaraa akkuma argaa jirtan haala bareedaadhaan dubartoonni aadaa uffannaa aadaa garaagaraa kutaalee Oromiyaa hunda uffatanii jiran asitti hiriiranii isa simachuudhaaf argamanii jiran jechuudha. Akkuma argaa jirtan obbo Jawaar Mohammad qubatee jira. Egaa daawwattoota keenya jaallatamoo obbo Jawaar Mohammad simannaan isaaniif godhamaa jiru akkuma argaa jirtan kana gama hawaasaatti isin garagalchina turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna. Daawwannaan godhamaa jiru hawaasni mirqaaneetiin obbo Jawaar Mohammad eegaatiin jira. Akkami adeemaagiin pirezidaantiin Osfaanaa asitti argamte obbo Jawaar simachuudhaaf asitti argamtanii maaltu isinitti dhaga'ame? Gammachuudha gammachu jira teeti har'a guyyaa gammachuuti. Waluma faana warra hafes kabiraatis akka nuu bahanii guyyaa kanaan nu gahu rabbi kadhachaa waan immoo gammachuu arganne kanas ittiin gammadaa baga rabbiin mana isaa lammataatiin isaan ga'e simachuudha. Innis gammachuu guddaadha dhaga'ama. Ulfaadha guyyaa gammachuuti asitti hawaasni simannaa godhutti jira. Egaa daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan simannaan godhamaa jiru. Daawwattoota keenya haalli hedduu mijaa'uu dhabuun mala namoonni asitti hawaasni Oromoodhaa karaa cufeetiin jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan daa'imman dhalattoonni Oromoodhaa asitti abaaboo qabatanii obbo Jawaar Mohammadiif simannaa oowwaa godhuudhaaf asitti eegaa jiru jechuudha. Egaa daawwattoota keenya haalli jiru haala xiqqoo namni gammachuurraa kaka'e simannaadhaaf asitti deemamaa jira jechuudha. Jaalalli obbo Jawaar Mohammadiif hawaasni Oromoodhaa qabu jaalalli uummanni magaalaa Oromiyaa xiqqoo obbo Jawaar Mohammadiitaaf qabu haala argaa jirtan kanaan asitti isa simachuudhaaf asitti argamanii jiran jechuudha. Daawwattoota keenya hanga xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin tura. Haala jiru hanga xumuraatti hordofaa isiniin jenna. Ijoolleen asitti argaa jirtan kunniin abaaboo ilmaan Oromoodhaa lafaa dhufaa jiran kan magaalaa Oromiyaa xiqqoo keessatti biqilanii simannaa obbo Jawaar Mohammadiitiif asitti argamanii abaaboo qabatanii as jiran jechuudha. Daa'imman babbareedduun kunniin asitti argaa jirtan dhalattoota Oromoo sanyii lafaa dhufaa jiru kan goota isaanii simachuudhaaf abaaboo qabatanii obbo Jawaar Mohammad asitti eegaa jiran jechuudha. Minisootaan magaalaa yookiin mana obbo Jawaar Mohammad kan lammaffaa yoo taatu bifa isaan maluun haala isaan maluun isa simachuudhaaf goota isaanii simachuudhaaf sagantaa Noorz Ameerikaatti obbo Jawaar Mohammad geggeessuudhaaf deemaa jiru takka jedhee kan jalqabu magaalaa Minisoota keessummoota tokkotu na biratti argama. Obbo Tashitee Waaqootu na bira jira. Nama kanas ni beektanii nama galata guddaa uummata Oromootiif qabu. Obbo Tashitee maaliif asitti argamtanidha? Guyyaa simannaatii maaltu isinitti dhaga'ame? Guyyaa gammachuuti. Guyyaan kun hin dhufa jennee yaalle gadda guddaa keessa turre yaaddoo guddaa keessa turre garaan keenya boorahaa ture. Guyyaan akkasii kun dhufeetiin Jawaar Mohammad asitti simachuu danda'uun keenya gammachuu guddaadha. Kanaaf uummanni akkuma argite mirqaana guddaadhaan asitti argameetiin jira. Akkuma argitan Minisootaan qe'eesaatii mana isaatii jiraataa asiitii maatii asii qaba. Kanaaf senatoroonni hundinuu asitti argaman. Egaa daawwattoota keenya haalli jiru hedduu obbo Tashitee ulfaadhaa namoonni garaagaraatis asitti argamanii jiru. Adiinis asitti argamanii jiranii. How are you feeling, sir? I'm well. Senator John Hoffman, Senator Kerry Dietzig. Why you guys are here today? It's welcome Jawar home, man. You know, this has been a battle. This has just absolutely been a nail biter, and it's so nice that he's able to come back to Minnesota. And you know what? I'm not going to let him leave. So there, how's that one for you? I'm kidding. Yeah, thank you. No. How are you guys feeling today? Like joyful. You are joyful. Excited. We were the ones who brought the resolutions. We were the ones who really pushed for that. Senator Dietzig and I, and we're joyful. This is a joyful day. Carrie, what do you think? It's very exciting. I'm very happy for him and his family, and for the whole community here in Minnesota. It's very exciting. So you have been fighting for Mr. Jawaar. Yeah.
since he got arrested, and is it something you are proud of it? We are, you know what? I'm proud of the fact that he's going to come home and he's going to be reunited with his son Oromo. Oromo deserves to see his dad, right? And his wife Arafasi. And they're people that I've known for many, many years. And, you know, it is a moment. It is a moment to be proud of what we did. We stuck together and we never gave up. And that's exactly what we do as a partnership with Senator Ditsagan. We never gave up. Man, we were just talking about it. Tashidi Wako, Carrie and I, the last time the three of us were together, we were in her office writing the second. Daawwachaa jirtan qophii yookiin simannaa dubartoonni Oromoodhaa obbo Jawaar Mohammadiif godhaa jiran. daawwattoota keenya kabajamoo galanni obbo Jawaar ummata Oromoo biraa qabu kana olis ta'u manni Oromoodhaa bifa jiruun asitti argameetiin haala babbareedaadhaan xiqqaarra hanga guddaatti dhiira hanga dubartiitti simannaa gootaa malu gara mana kee lammaffaa baga nagaan dhufte baga nagaan gara Oromiyaa xiqqootti deebite baga rabbi hidhaasan keessaa mana dukkanaa san keessaa si baase hawaasa si jaalatuun hawaasa ati jaalattuun si gahe simannaa jedhu asitti argaa jirtan dubartoonni Oromoodhaa uffannaa aadaa kutaa Oromiyaa hunda mul'isu kutaa Oromiyaa 11 agarsiisu bifa sirba ateeteetiin dabarsaa jiran jechuudha. Egaa daawwattoota keenya ijoolleen babbareedduun asitti argaa jirtan ammas ijoollee dhalattuu Oromoo lafaa ol biqilaa jirtu kan goota isaanii bifa addaatiin yookiin haala miidhagaa ta'een magaalaa isaan maluun dhaloonni isaan malu dhaloota kanaaf aarsaa inni kaffaleef baga nagaan dhufte baga nagaan gara mana keetitti deebite simannaa jedhu agarsiisuudhaaf asitti argamanii jiran jechuudha. Dhaloonni kun dhaloota haaraadha. Afaan Oromootis ni dubbatan na fakkaataa simannaa isaanii obbo Jawaar Mohammadiin eeguudhaaf asitti argamna. Ammas keessa deemuudhaan hawaasa kana isin biraan keenya simannaan oowwaan magaalaa Minisootaa jalqabde isteeta biraatis akka itti fufu Minisootaan mana Oromootaa Minisootaan Oromiyaa xiqqoo waan taateef simannaa gootaa malu simannaa yookiin imala galatoomaa obbo Jawaar Mohammad Awurooppaatti jalqaban gara Ameerikaa kaabaatti kanas imalaa jiru simannaa bareedaadha isaan godhu takka jennee jalqabne jirra jechuudha. Hanga xumura sagantaa keenyaatti ammas nu wajjin turan affeerraa keenya. Hi guys, how are you? Who are you waiting for? Jawaar? Jawaar. You want to talk? Jawaar. Say hi. Hi. Are you waiting for Jawaar? Yeah. Are you happy? How are you? I'm good. What is your name? I'm Rain. Why are you here? Are you here for Jawaar? I'm here for Jawaar You Mohammad. want to say hi to him? Yeah. Hello. What is your name? Hamza. Afaan Oromoo dandeettaa? Imran. Yeah. Yeroo maqaan eenyu? What is your name? Nasir. Egaa daawwattoota keenya ijoolleen babbareedduun argaa jirtan tun ijoollee dhalattoota Oromooti. Ijoollee biyya kanatti dhalatanii guddatan jechuudha. Abaaboo baadhataniitiin obbo Jawaar Mohammad badhaasuudhaaf yookiin simannaa bareedaa isaa godhuudhaaf asitti argamanii jiranii. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo obbo Jawaar Mohammad dhufee jira. Magaalaa Minisootaa seenee jira akkuma argaa jirtan. Daawwattoota keenya kabajamoo obbo Jawaar Mohammad dhufee jira. Magaalaa Minisootaa seenee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo bulloonni magaalaa Minisootaa seenee jira. Akkuma argaa jirtan uummanni Oromoodhaa isa simachuudhaaf qabsoo gurguddaatti jirra. Egaa daawwattoota keenya haalli jiru hedduu ulfaataadha. Obbo Jawaar Mohammad simannaan isaaf godhamaa jiru haala kana fakkaata.
Slow down, guys. Guys, slow down. Come on. Hey. Slow down. Egaa daawwattoota keenya obbo Jawaar Mohaammed seenee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana bulloon keessa seenee jira. Egaa jawween Minnesota seenee jira daawwattoota keenya. Egaa sagantaa boruutiin walitti deebina. Egaa daawwattoota keenya haalli jiru hedduu obbo Jawaar Mohaammed konkolaataan isaa ka'ee jira jechuudha. Kana fakkaataa boru sagantaa bal'aadhaan walitti deebina waan ta'eef gammadummaan nagaa isinitti dhaammachuu barbaanna. Haalli hawaasa keessa jiru kana fakkaata gammachuudhaan mirqaanaan bulloo goota Oromoon Minnesota simattee jirti bifa isaa maluun. Egaa kan ammas daawwachaa jirtan gammachuun Oromoon goota isaanii arganii qabsoon waggaa tokkoof walakkaa oliif hiriirri cabbii oowwaaf qabbana keessa godhamaa ture bu'aan isaa argamuun bulloon gara manaatti deemuun isaa qabsoo hawaasni kun ganamaa galgalaa godhaa ture dadhabee hifadhe osoo hin jedhin godhaa ture waan ta'eef bu'aa qabsoo isaanii waan arganiif gammachuudhaan akkanatti Jawaar Mohaammed